jechoota ajaa'ibaa Rooberto Mugaabeen dubbate keessaa kan baay'ee na ajaa'ibe waa'ee sirna barnoota ardii Afrikaa haalli inni itti ibse dhugaa ta'uu isaa ergan bareen baay'ee natti tole. Jechichi akkas jedha: barattoonni qabxii olaanoo tokkoffaa galmeessisiisan injiinaraa fi meedisinii baratu. Barattoonni qabxii itti aanaa lammaffaa galmeessisiisan seeraa fi maanajimentii baratanii warra qabxii olaanoo tokkoffaa sana fide isaan to'atu. Barattoonni qabxii gadaanaa sadaffaa galmeessisiisan siyaasa gaggeessuun warra sadarkaa tokkoffaa fi lammaffaa walitti qabanii isaan bulchu. Barattoonni barnoota isaanirraa kufan ammoo poolisii fi raayyaa ittisaa leenjuun warra tokkoffaa hanga sadaffaa qabxii galmeessisan olaantummaan isaan to'atu. Isaan kana yoo barbaadan ni tumu, yoo barbaadan ni hidhu, yoo barbaadan qaama hir'isu, yoo barbaadan immoo ni ajjeesu. Kan baay'ee heddummeessee na ajaa'ibe ammoo warri kutaa tokkoyyuu hin seenne qaalluu fi xolqaa'ii ta'uun hordoftoota hedduu horachuun hojjechaatii jiru. Mee jecha kanam gara biyya keenya kanatti jijjiiraatiin koomentiin naaf godha. Jechi kun nuuf dhugaadha moo dharaadha? Koomentii keessan eegala.